waa'ee Hamster Kombat waa hedduu isiniif himnaa egaa ka mageellee fayyadamaa jirti waan ta'eef achumaan ilaaltan. Hamster Kombat jechuun Telegram keessan irratti wantoota taap gochuun qofa maallaqa isinii kafalanidha. Taap gochuudhaan coinii walitti guurtan, coinii walitti qabdan taap gochuudhaan coinii san irratti maallaqa kafalaa jechuudha. Wantoonni kunniin kana dura wanta akkanaatu salaamu alaykum bitcoin ashama harka fuune akkam nagaa jirtu. Har'a waa'ee Hamster Kombat fi Tapswap wantoota jedhaman Telegram irratti taap gochuudhaan maallaqa namaa kafalan akkamitti maallaqa namaa kafalan dhugaadha jettanii namoonni hedduun keessaan nagaafachuu turtanii keessaan na bareessu turtan. Waa'ee Hamster Kombat waa hedduu isiniif himnaa egaa ka mageellee fayyadamaa jirti waan ta'eef achumaan ilaaltan. Hamster Kombat jechuun Telegram keessan irratti wantoota taap gochuun qofa maallaqa isinii kafalanidha. Taap gochuudhaan coinii walitti guurtan, coinii walitti qabdan taap gochuudhaan coinii san irratti maallaqa kafalaa jechuudha. Wantoonni kunniin kana dura wanta akkanaatu ture. Bitcoin kan jedhamu jechuudha. Yeroo san nuti hin beeknu bitcoin san gadhiifamee nuti argine namoonni hedduun taap godhan keessattuu biyya keessaa fi biyya gara garaatti taap godhan. Aboo wanni akkanaa kun kijiba jennee itti qoosaa turre warra bitcoin san taap godhaa turre jechuudha. Itti qoosaa turre hundi keenya iyyuu hiyyaallenumaa eessa jira wanti akkana maallaqa kafalu kun kijiba dhiisaa ofirraa jennee warra waan san fayyadamu dhorgaatii itti qoosaa itti koflaa turre. Garuu osoma nuti akkas jennee nu jarri sun ammoo nu dhagayanii dhiisne ittuma muddanii taap godhaniiti maallaqni gaafa gadhiisame hundi isaanii takka takka maallaqni kafalameef kun $2,000 kun $3,000 gaafsan nuti sheenooyne jechuudha. Wanta tokko erga dabrii booda sheena'uu ni jiraami wanta akkasiitu nu mudate anaa fi hiriyoota kiyyaas ta'e namoota hedduu jechuudha warra waan san beekan ergasii nu sheenesse. Kanaafuu har'a waa'ee Hamster Kombat jechuun kunoo screen irratti argitan kana jechuudha. Akkuma screen irratti jiru kanatti wanta taap gootanii coinii gubbaatti mul'atu kana walitti guurtantu jira. Kanaafuu akkamitti waan kana jalqabnaa kan jedhuu fi akkamitti jalqabdanii maal godhuu qabdan kan jedhu isin garsiisaa yeroo jalqabdanii fi yeroo bantan maal akka gochuu qabdan. Liinkii Hamster Kombat Telegram jiraa fi commentii video kanaa jalatti fi description box irra isin kaa akkasuma Hamster Kombat fi Tapswap kan jedhu illee jira. Sanillee liinkii isin kaa yeroo waan waa'ee Tapswap immoo yeroo itti aanutti video biraatiin isin garsiisa jechuudha. Hamster Kombat kun akkuma gartan guyyaan miliyoona 5 coinii miliyoona 5 ofii isiniif kenna. Coinii daily jechuudha kan miliyoona takkaatti jira kan miliyoona 5 jira. Guyyatti ofuma isaatiifuu miliyoona 6 kennaa jechuudha coinii. Miliyoona 6 kana guyyaan irraa fudhattanii maal gootan profit per hour waan jedhamu jira. Profit per hour inis gubbarratti xiqqoodha gubbaatti tajirtu tana profit per hour coinin isin invest gootan kan itti gootan ammoo iddoolee kanneen itti kunoo screen irratti akkuma argitan kana iddoo kanneen keessa seenaatiin marketing kan jedhu kana legal special kanneen keessa seenaa invest gochuunis kun akkanumatti tuuxanii coiniidhaan waan tokko bibbituudha jechuudha. Invest gochuun anamma kiyya hedduu waan irratti dalagaa jiruuf gugurdaadha coinii guddaas na gaafata jechuudha kiyya. Kanaafuu isin ammoo hundi keessanuu jalqabaa waan kana ittiin seenooytan anaatu isin jedhe jalqabaa Hamster Kombat kun ammoo pre-market irratti bahee jira. Pre-market irratti bahee jechuun ammoo guutumaan guutuu ni kafalaa jechuudha. Liist godhamuun isaa dhufaa jira jechuudha. Ammoo guyyaa muraasa booda yeroo muraasa booda liist ni godhama. Liist godhame jechuun ammoo maallaqa kafalaa jechuudha. Isinis warri hanga ammaan jalqabin liinkii commentii jala jiru kana gattu qaatii jalqabaa start godhaa seenaa start gootanii erga seentan booda taabiidha wantoota achi booda miliyoona 5 akkamitti fudhattanii miliyoona takka guyyaan akkamitti fudhattanii san anuu yeroo hundaayyuu video isiniif dalaga jechuudha. Amma booda hanga ammaatu isiniif dalaguu dhabuu kiyyaan dhiifama. Facebook irratti qofa liinkii isaa maxxansaatiin ture hanga irratti screenshot godhee suuraa liinkii kaayee maxxansaa ture. Sababa san namni hedduun ammoo nuuf hin galle buufnee taap godhuu jirra haala isaa nuuf himinaan jettan kanaaf qabadheetiin dhufe. Maggeenis taap godhuu jirti meesken kan maggee isin garsiisnaa in turre isinis guyyaa xiqqoodha guyyaa 15 isinuu kijiba jechaa turte yeroo jalqabatti aboo waan akkanaa kun kijiba naan jechaa turte no akkasii miti itti garsiise waa hunda ammoo erga wanti kuni dhugaa ta'uu agartee booda isinuu dhiisuu didde seentee taap godhaa waan tokko godhaa keessaa baate jechuudha. Amma kan maggee asumarratti isin garsiisaa. Telegram keessa wanti guddaan Telegram qabaachuu qabdan waan kana godhuuf Telegram qabaachuu qabdan warri Telegram hin qabne buufadhaa Telegram keessan Telegram qabaachuun dirqamaa jechuudha. Telegram appiin isin buuftan tokko iyyuu hin jiru. Telegram keessan qofa irratti taap gootan
baay'inaan jechuudha wanti isin gootan wanti biraan jiru sa'a keessan fudhatanii yeroo hundaa taaptaa akka gootan yeroo feetan irra caala ammoo invest gootan taanaan taaptaa mayyuu gochuun Hamster Kombat irratti taaptaa gochuun isin barsiisu isin fayyadu dirqama qabdan jechuudha invest yoo gootan ofii isaatii isin dalaga sa'a tokkoon sa'a lamaan sa'a sadiin seenaati isin irrumaa fuudhuu qofa wanti isin qabdan kamaggee kana akka isinitti mul'atan fakkaata maggeen amma miliyoona 57 qabdi profit per hour ka jedhamu ammoo kuma 426 qabdi profit per hour san anka kuma argitan miliyoona 1.5 qaba amma garuu maggeen amma kuma 426 isin amma jalqabde waan ta'eef jechuudha ganaa hanga wanti kun liist ta'utti ammoo hedduu dalayti kanaafu kunoo kam screen irratti akkuma agartan kanatti jalqabaa waan jalqabdan kana ittiin sheenaytanii yeroo hundayyuu waa'ee isaa ammoo akkam akka godhuu qabdan maal akka godhuu qabdan viidiyoo hundayyuu yeroo hunda isiniif dalagaa galgala har'a ammoo boodarratti gara galgalaatti jechuudha akkamitti miliyoona 5 fudhachuu dandeettanii fi miliyoona takkaasan hoo akkamitti fudhachuu dandeettan kan jedhu irrattis viidiyoo isiniif dalagaa jechuudha kanaaf namoonni waan kana hin jalqabin hanga ammaatti koomanti jala jira linkiin koomanti jala seenaati gattuqa start isin jedha innu start gootanii jalqabdu achi booda innummaanu koyinii isinii kenna jalqaba irratti koyinii 5,000 yeroo inni isinii fidu iskiriinii masan gattuu hitan koyinii 5,000 san akkasi fudhattan achi booda ammoo steepiidhaan wantoota inni godhaa isin jedhu jira maallaqa wati koyinii free inni isinii kennu jira achumarratti telegram isaanii join godhuudhaan YouTube subscribe godhuudhaan wantoota kana kanaan koyinii inni qopheesseetiin isiniif kennutu jira kana gootanii irraa akka fayyadamtaniif yeroo hundaayyuu waan kana ammoo wanti isin beekuu qabdan waan tokko osoo waan san irratti shuurii hin ta'in osoo ittiin abdatin finnee hin dhufnu kanaafu hanga ammaatu isiniif fiduu qaba ture namoonni kuwwan nu dursanii jiran dhugaa dubbachuuf nu dursanii jiran keessattuu habashaanuu nu dursite uummata biraa dhiisisaati habashaanuu nu dursite jirti habashoonni turanii jira waan kana fayyadamuu jalqaban bitcoin sanillee irra caalaa warri irraa fayyadame kana dura kafalesan habashoota baay'inaan jechuudha namni keenya nama muraasa nama xiqqoodha namni keenya waan sana irratti ka dalageetiin irraa maallaqa argate yeroo dalagaa keessanii namni kamuu dalagaa qabna nu hunduu qaba dalagaa qabna anis taa'u dalagaa qaba garuu yeroo dalagaa kiyyaa fi maalii wanti na rogu hin jiru yeroo masakandi xiqqoo isii yeroo taa'u qofa seenee ilaalee gattuqee waan godhee keessaa baya ofiin isaatii uf dalagaa deema wanti kun invest wanni jedhamu sun kunoo as biratti wanti isin seentaniitiin as biraa iskeen irratti akka agartan kanarratti laaltanii irraa koyinii bittan kuni invest gochuudha jechuudha invest yoo gootan ammoo maal ta'a ofumaa isaatii inni uf dalagaa deema koyinii irra caala wanta kanarratti wanti isin fayyadu koyinii sun ta'in profit per houridha kanaafuu viidiyoo itti aanuu fi odeeffannoo guutuu galgala irratti qabadheetiin isinii dhufa ammaaf gad seenaatii liinkii san gattuqa linkiin jalqaba jiru Hamster Kombat kan amma isinitti himaa jiru kaasirratti agartan kana linkiin lakkoofsa lamarra immoo achuma jala jiru Tapswap jedhama Tapswap san viidiyoo biraa isiniif dalaga isarratti haala isaa Tapswap fi kun xiqqoosii haala isaanii garagara hangasiif garuu start gootanii seentanii jalqabuu taaptaa yoo tuttuquu dandeettan hangasi ammaaf garuu Hamster Kombat kana hundi keessanuu gattuqa jalqaba wanti jalqaban tokko wanti itti seenan tokko homaa naman seenessu waan ammoo yeroo isin irraa fudhatu miti yeroo waan humna gaafatu miti waan maallaqa isin irraa gaafatu miti wanti kun geemiidha akkuma geemiti garuu maallaqa namaa kafalaa jechuudha of duratti miidiyaan kunu addunyaanu miidiyaa marratti galaatiin deemaa jirti maallaqni hundi miidiyaa irra galaa deemaa jira akkamitti namaa kafalaa fi maaliin namaa kafalaa eessatti namaa erga ka jedhu ammoo viidiyoo biraatiin isinii garsiisa isinii hima waa hundayyuu waan godhuu qabdan jechuudha ammaaf garuu jalqabaa gattuqaa liinki kana waa'ee Hamster Kombat achi booda isiniif ibsa waa hundayyuu nagaa naa ta'a fayyaa naa ta'a walitti darbina galgala miliyoona 5 fi miliyoona takka akka inni isinii free isinii kennu san akkamitti akka fudhachuu dandeettan viidiyoo biraa dalagee isiniif dhufa nagaa naaf ta'a bye